Akkam jirtu nagaa keessanii paartii lammaffaa mata duree mallattoolee bu'uuraa sadan kiiboordii irratti kan argaman wal hojirra ilaalla. Mee kallattumaan gara barnoota keenyaa haaseenu. Mallattooleen bu'uuraa sadan shaarpii, filaatii fi naachuraaliidha. Shaarpiin sagalee walakkaa dabala, filaatiin sagalee walakkaa hir'isaa, naachuraaliin sagalee guutuu ufiin dabala. Ofiin hir'isa. Iddoon argama isaanii immoo shaarpiin isa gurraacha bitaa gara mirgaatti kan taphatamaa adeemudha. Filaatiin isa gurraacha mirgaa gara bitaatti taphatamaa kan adeemudha. Naachuraaliin immoo idduma jirutti isa adii kan taphatamaa adeemudha. Isa adiitu naachuraalii jedhama. Mee kallattumaan shaarpii wal wajjiraan haa ilaallu. Otoo sanaa hin himiin duraa barnoota keenya duraa keessatti isheen kun Cdha, D, E, F, G, A, B jennee akkuma kanaa wal wajjiraan ilaalaa turre. Shaarpiin maal jenneerra? Sagalee walakkaa kan dabalu jenneerra. Erga kas ta'eeti Cdha, C shaarpiin isa kana. Dha, D shaarpiin isa kana. Inni shaarpiin qaba. Fdha, F shaarpiin isa kana. Gdha, G shaarpiin isa kana. Eedha, A shaarpiin isa kana. Bdha, B'n immoo maaliin qabu? Shaarpiin qabu. Mee amma immoo filaatii wal wajjiraan haa ilaallu. Akkuma barnoota keenya yeroo darbee ammas isheen kun Cdha, Dha, Edha, F, G, A, B jennee maqaa kana tartiibaan beekuun yeroo kamiyyuu nu fayyada. Akka kana irratti barraa'ee hin jiru kiiboordii isa guddaa irratti. Isa kana irratti garuu kaapshiniidhaan mul'isuu dandeessu. Erga kana jenneeti isheen kun B yoo taatu B filaatiin isa kana. Isheen kun A yoo taatu A filaatiin isa kana. Gdha, G filaati. Amma immoo F'n filaatiin qabu. G yoo taatu G filaatiin isa kana. D yoo taatu D filaatiin isa kana. C yoo taatu filaatii hin qabu jenna. F fi C'n filaatii hin qaban. Iddoo tokkotti salphumatti akka hubattaniidhaa fi kuni keeyii isa gurraacha yeroo ta'e shaarpii yookiis filaatii ta'uu danda'a. Kunis immoo Gdhaa fi shaarpiidha. Eedhaan immoo filaatiidha. Mirga isaa kan jiruuf bita isaa kan jiru ilaaltanii salphumatti adda baafachuu waan dandeessanidha. Waan ulfaataa miti. Keessa beekannoodhaan kan inni walitti qabaate isinitti agarsiisu isheen kun erga shaarpiin qabaanne walakkaa kanatti aanee kan argamu F noormaalidha. F noormaaliin itti aanee jira waan ta'eedhaa fi shaarpii isaa ta'uu danda'a. Akkasuma F'n filaatiin qabu. Filaatii isaa qooda kana E godhachuu danda'u. B'n shaarpiin qabu. F noormaalii immoo akka shaarpiitti fudhachuu danda'a. Danda'a. Isa jedhu adda baafannaa malee. Danda'a fi shaarpii ta'an gargari waan ta'eef fayyadamuu dandeessu bakka isaa isa jedhudha. C'n filaatii sababii hin qabneef B akka filaatiitti fayyadamuu danda'a. Waa'ee iskeelota muuziqaa paartii sadaffaatiin walitti deebinaa. Iddoo nagaa naaf turaa.